jirtu matqashtii akkam nageenyi keessan badhaadha. Music video reactioniti wal deebinee jirra. Keekiyyaa badhaadha. Weelluu haaraatiin deebi'ee dhufee jira. Keekiyyaa gaa sirboota qabsootiin beektu hundi keessan baay'inaan sirboota qabsooti kan inni weellisu. Arras sirba mata dureen isaa barii jedhuun deebi'ee dhufee jira. Sirratti reaaktii waliin goonaa warra chaanalii kanaaf haaraa taatan kan subscribe gochaa video kana like gochaa eegala gara videotti dabarra. Keekiyyaa badhaadha. Artistoota Oromoo ciccimoo keessaa Keekiyyaa badhaadhaan isa tokkodha. Weelluu isaas YouTube channelii mataa isaa irratti gadhiifata. Kun wanta appreciate godhamudha by the way. Yo yaayyuu. Dhiifama al tokko yeroo sirba Keekiyyaa badhaadhaa irratti reaaktii goonu gaa waa'ee viidiyoon dubbannu maaliif jennaan viidiyoo Keekiyyaa badhaadhaa hojjetu kwalitiin isaa baay'ee gadi bu'aadha dhuguma rabbii garuu yeedaloof yeroo walaloonsaa nujechisiisaa jechuudha. Waggaa tokko irra yoo raftan waggaa tokko tunni sirban baasii waggaa tokko irra raftan yoo kaatan weelluun baasii sana qofaan siyaasa Oromoof qabsoon Oromoo garam kee eessarraa eessa deeme wanta jedhu sirba isaa sana qofa ilaaluudhaan guutummaa guutuutti hubachuu dandeessu. Dhugaa kee jettee Amaaniil moo yaadatte yoo ta'e Dambidolloo irratti illee karaa gubbaa irratti rashanan mucaa sana nan yaadadha. TikTok irratti Facebook gubbaa irratti illee baay'ee haasawamaa ture uummata gidduutti baasanii mucaa rashanan sana isa yaadachuudhaaf weelluu isaa gidduutti.
mataa guddafatteerta dhiiroon. Sirboota isaa barraaqii kaastanii aga maddaqoo yoo ilaaltanii kan haamilee isinitti uumuudha malee sloo takka gadhiisee hin beeku. Kan inni gadhiisee ni jira garuu sirba qabsoo keessatti kan inni gadhiisu walitti aansee sirboota haamilee isinitti horan yoo ta'aa dhaggeeffattan illee kaa kan isin jijjiisiisudha. Sirboota akkasii walitti aansanii gadhiisuun baay'ee cima dhugaa rabbii. Artistoota keenya yeroo warra kan biraa ilaaltan sirbi tokko yoo baay'ee jaallatamii fi mooraalii isinitti uume inni tokko garuu yeroo sittaanutti gadhiisu immoo baay'ee gadi bu'ee isinitti argama yookaan sloo ta'an dhaggeeffatamu. Uummanni keenya bukkeetti ta'uu kan baay'ee dhaggeeffatama guddaa argatu sirba akkas isin shubbisiisu akkasuma yaada isaa dabarsaa sirba isin shubbisiisu uummata keenya bukkeetti kan baay'inaan dhaggeeffata guddaa argatan yoo agarta. Amma yoo ilaaluu dandeenye ka bulloo sirba isa bulloo jedhu kan Yoosaan Geetahuun yoo macallisee lafa taa'aa jettan illee dandeessanii callisuu hin dandeessan. Yaadni dabarsu isin bukkee ga'a garuu mootiin sirbitu dhukkee kaasturra. Yaada isaa keessatti garuu Oromoomta bilisaa bahu Oromoomti gabroomuu jalaa bahu gaafiin isaa deebi'uu malee ani karaa kanaan wanta jedhu ibsachuun hin barbaadu. Mucaan kuni karuma nagaasa ta'u karaa qawweessa ta'u Oromoomti nagaa argatudha yaadi isaa. Waa namatti tola dhugaa rabbii. Osoo mucaan kun gara akkam bareeddi. Videoon isaa ayyuma xiqqashtii videoon arras ni qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu turani
keekiyyaa galatoomii yaada mulkeedhaan geessii jechaa warri chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu akka hin daganne amma yoona warri like kunis like gochaa aga viidiyoo kan biraa walitti deebinutti nagaan keessan akka cirracha bishaanii isiniif baay'atu jechaa out